Waa'ee waraana Iraan iccitiiwwan kanarra dhokfamanii turan suuta bahaa waan jiran fakkaata. Wanti nuti beeknu Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleelu, Iraanis immoo misaayilotaa fi dirooniiwwan keessumaa michuuwwan US giddugala bahaa jiranitti dhukaasaa turudha. Biyyoonni kun Iraan deebi'anii haleeluun isaanii hin beekamu ture. Gabaasonni haaraa bahan jiran garuu biyyoonni galoo galaanaa Iraan haleelaa akka turan dubbataa jiru. Saudi Arabiyaan wayita waraanni Iraan baha giddu galeessaa hundatti babal'atee ture dhoksaadhaan Iraan haleelaa akka turte Reuters aangawoota biyyoota lixaa fi Iraan irraa odeeffachuun gabaaseera. Kanaan dura Saudiin haleellaa akkanaa Iraan irratti raawwattee jedhamee himamee hin beeku. Aangawoonni lixaa lama Reuters wabeeffate humni qilleensaa Saudii bitootessa gara dhumaarraa eegalee Iraan irratti haleellaa raawwachuu himan. Garuu xiyyeeffannaan Saudii eessa akka ture hin beekamu. Saudii fi Iraan irraas deebiin hin kennamne. Erga United States fi Israa'el guraandhala 28 2026 Iraan irratti haleellaa bananii Iraan karaa isheen itti haaloo baate keessaa inni ijoon biyyoota galoo galaanaa buufata humna waraanaa US keessa jiru haleeluudha. Biyyoota galoo galaanaa Iraan haleellaa jabaa irratti raawwatte keessaa tokko United Arab Emireetidha. Biyyi kunis akkuma Saudii yeroo waraana sana Iraan haleellaa turuun gabaasni miidiyaa US Wall Street Journal gabaasee mul'isa. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon dabalataanis immoo hammi Iraaniif deebii kennan biyyoonni lamaan kun jechuudha hin beekamu.